كي تجارة تسرب ومكيت جريش جريف Asii godhatu riichi jedhee fi already hin boona ni jaalalaan dhugama jirtu garuu yoo gaa keessa kan kee hin jirre yaani namni kenna hin boona akkasii siin jedha sii galee shamara immoo yoo keessa kan kee wanti wayii sitti hin dhagaamin yoo accept goote booda isheedhuma miita sii galee namni kenna immoo yoo akkasii jettu ati waan boontu itti fakkaata amma shamari takka yoo si jaalatte yoo miira hin qabnee fi usteetumaan fuuta yookaan jaalatta. Maaliif miira dhabdaati Oromoo jecha kolaate uumaan. Bareedaa kana mootu miira si dhoowwate. Laagaa miira goo nama jala qabachuu danda'an sii galee nama jaaladhu qaba. Shari'aan egaa hundi karaan jaalatamuu argatee tasi jaalatte hin didin. Hunda sii walitti qabee maalan godha. Irra qaba kaa. Shakaa shakki dhiira miilmoo dhiiratii mi'ee garabbi sii laaffin meeqa kamtu jaalatamu mokkoree dadhabe. Naa eegatti koo wanti inni yoo aartinaa arasiitillee beektaa. Eessa jettaa? Ani Bahariin ni jira. Isiinoo? Isiin Itoophiyaa jirti. Sumaalee jirti abdii. Sumaalee jirti. Baareen ni jira nan dhuguma. Kootu sammaan irra gootaree narraa dhaabadhu jettee ni ati. Narraa dhaabadhu illee hin jenne beektaa takkaan illee fageessuun feene xiqqoo addaabtu godhaa jiraan dhufeetumaan fideetumaan waan jiru waliin haasofnaa waliin taphannaa suuta na haa irraanfattu jedhee. Tattabachiisuma jira. Suuta irraanfachiis. Suutaan egaa akkas wayyaa hirriyaa. Biyya keessa jirti? Biyya jirti? Biyya jirti. Biyya jirti. Mucayyoon ofii hundumaa jaalattillee beeki. Itti dhufe mara. Akkasuma dhalaan gurraattiin karaa laafti. Argite maraa jaalatti. Gurraattiiti. Eeshi. Bakka sanii wal dhibne malee silaa inuma intinii jedhalle yoo xiqqoo jette kabiraa fidde. Yoo ati fedhan qabaanne ani dawaa kenneef qansirraa godha. Ta mucaa Awurooppaa kana jiru jaalate takka iyyuu anatti irraa dhoogge bar dawaa kenneefi. Eessaan kennitaa firee dawaa atuu fagoo jirta. No, asumarratti online irratti dawaa nama ajajamaa takka wayii bar gammachumanii mucaa bareedaa tokko jaalattee ana dawaa kenneefi fayyite. Fayyitee mi ijoollee mucoon dawaa kenneef sun tagaa bukurree. Bakka adumaa ishii dhageetti gaa dawaan argamee fi akka na rakkisne lubbuyyeen fidii koottu. Akkam jetta? Dumaashii taataniyyuu. Dumaashii jettiin inni dumaashii. Isan nu araarsa jidduu keenya. Okay, isitu abdiin jedha. Isitu abdiin jedha. Inni saahiba kiyyaa. Waan ati siinti jala jiraattee dumaashii jettuun seerii fadhee iyyuu bara. Lakki. Yoo akkas ta'e gaa. Inni abdiin dumaashii obboleessaa miree obboleessi dumaashii jettee yaamti. Ani yoo jaalalli oovarii itti ta'e dawaa shamarranii hin beeka dhugaa. Utaawwanna tariyoo taraa sun hin fayyine takka fayyisee bara akkanumatti mucaa gammee tokko jaalattee bootte. Wallaa hin fayyisa bara. Inni mamuree maagaa dawaa san yoo ani himeef hin danda'amu. Hin danda'ettu ati. Asirra dhuftee teettee dhageeffattee akkasitti fudhachuu qabdee jecha qoricha. No, sirees akkanumatti amma nama jinniin qabe sheekatu itti qara'ami. Dubartii faa yoo taate sheekonni yoo itti qaraatu bar hin qaqqabdi. Akka taanaan gaa bareeda gaa. So kanaafi akkanuma fiitlafiitii jagi yeroo teette yoo itti gorse waa'ee jaalalaa kana itti himta kitaabuma jaalalaa kana itti himte dawaa himtaaf. Sanamma guyyaa tokko itti himee guyyaa lammataa bakka onne kiyya keessa baay'ee jette dhufte ergasii isii boottu nagar. Akkas taanaan qaxaroo nuu qaba ka ordarii gooneef finna. Dumaashii dhageessee qoricha si'uma rakkisaarti. Abootteenu dumaashii na jaamu. Hoolaa maa inni kun. Maa siin fayyadu. Chaalenjii dhuma qabdi shamaraaf baay'ee bareeddu. Naawwi biraazar baay'ee bareedduudha homaan jettu. Nama cacarraa qateef homaan jettu anillee suudiin ture waggaa takka akkas. Suudii turte? Yaa suudiin ture waggaa tokkoof akkas homaa. Bahareen biyya bareeddu. Kanaaf akka Baankaarii Arabiyaa osoo akka nama baay'ee na qaanfachiisa. Bareeda bakka isinitti haa tolu. Deemuu dhaqee? Bakka doktor Aya doktor. Infidaa daa'imatti infidaa kalaas qabee fidaa yaala erga akkas jette.
على طول فيسا ربي هي كذا إن شاء الله والله جال الله دقاس جالنان مدانتي أنا كنا أي جواتي يا ماما أنا كذي تقام تنقل أي نقدر قاري مارلي أي أي نقال ترى ودا شوالو يني دوريوج دولة Conversation malah Sarah juga nagalan jurnas. وانا نازومو أزلين كأسري قربا ناوشا سمارتي كي ناجرتا لكن مجايو أنا تو كوريتشا كنا في كوريتشا إم بيكا أنا أنجل أسيقالي يا لكن نافي يو مرة اتياماتي أنت كتي ناكا كتي سينجتو ما استفاكري كنو فيدا ما أقول وعملي دكتورة يتنيني ري دكتوري قاوة وما بيكون أولو جيتش ما فيها أنت قلت أيت ما دري سورة ساقر سيسنا نكون بيارا أنت راجع تجاه أنا بيتا إيه بدي أكم لا إله إلا الله والله كيسات إذا قفلنا فيديو بيكشاي نتي براتي ورا وجه شراشة تدينا نكون أجر سيسه مكره بده غراوان نمان كون كم نج بيله جده ay يوزري نمنا كمل رجعنا سبحان الله ساعات كل يوم كمان أنت أكمل ما لكم ما كان جمال جدا أنا ورا ما بيدن بود سورة إسحاق كان سبيدا بدن أسوأ كاجرو وان سبينيات نانجرام بول غرقي جرى فجري دكتورين أيدي اللمان مجات كين جانا سجالتي ملكة كتابه سجالتي مال قوة مجدي تجارة تسرب مكان تجري شجريف أصلا برا دكتوري شيء في already إمبونا نجالا لان لغة مجرتو garuu yoo gaa keessa kan kee hin jirre yaani namni kenna imboona akkasii siin jedha si galee shamara immoo yoo keessa kan kee wanti wayii sitti hin dhagaamin yoo accept goote booda isheedhuma miita si galee namni kenna immoo yoo akkasii jettu ati waan boontu itti fakkaata amma shamarri takka yoo si jaalatte yoo miira hin qabnee fi usteetumaan fuuta yookaan jaalatta. Maaliif miira dhabdaati Oromoo jecha kolaa ta'e maal bareedaa kana maaltu miira si dhoowwate. Laaga miira goo nama jala qabaachuu danda'an si galee nama jaaladhu qaba. Shari'aan egaa hundi karaan jaalatamuu argatee tasi jaalatteen didiin. Hunda si walitti qabee maalan godha. qaba kaa. Cakaa shakki dhiira miilmoo dhiiratii meeqa rabbi si laaffin meeqa kamtu jaalatamu mokkoree dadhabe. Na eegatti koo wanti inni yoo aartinaa rasiitillee beektaa. Yoo ani baharee ni jira. Isiinoo. Isiin Itoophiyaa jirti. Somaalee jirti abdii. Somaalee jirti. Baareen ni jiraannaan dhuguma.